bismillah itterga okay osoo gama akriiseetiin du'a jiraate maaltu na dhagamatte yaadde beekisi Hamza muti ka waan tokko isaa gaafa saamuu itti erguu isii daga dhume ati kan goos gaafa nechoo man jaalata man jaalata maaki akka ilma oromootiin jaalatan saabii jaalatu akka ilma oromootiin saaboo akka ilma oromootiin moo mucaatti laasuma dhugumaa gaafan wayi jiigalaami isuma akka ilma oromootiin ta'ini ati jaalaluma dhugaa jaalataa mucaa yee akka rizuwal jaalalisi qabeera Kabe gadise waan kabe bar jaafa waan kabe fisi gale asar taay bar diluma jaalalisi qabne gaater gisira jaalalisi siluma jaalalisi qabne jechuudha gisi qabe gadise jaalalli nama qabe nama gadisu tuma teefis listen baba ki maaki rajaa nan qabne dhugaas mitwa jaalal dhugaa maakira gifti na kenneso nan qabne jaalal dhugaa maakira osoo na qabe bro osoo na qabe ani qaata yookaan jiru malee saabi akkana gootee misaabo ani yoo anko kaayro jira yoo Eshiga duro indisini wallahi lazimi ya duga nan qabne gadi sera yo amma gadi sera nan do mamma na asati tuwin mars jerbeta sa bro so bandi kun dufe wal birata e jale sani wannan tibsati bayo musiqa sirbu fedu akkara pushe gro dum sanni sulma sirri dabar sahib sulli sirri dabar dorbu yo marhamati tabrati gargalla sinjara dabar sahiba akum jetti jechura Ibsada wala shanafu qabdani ibsada wala shanafu qabdani abba mo tulallan jawab plan B amma plan B amade plan N amma ba tinji wonno tambar barama shanafera nak kamratti anna koy anna change gonare amma mo bidden enyu fakka mo beita maki da bidden ni bafi wallahi la ati bidden mali beita ko taati fikri ke san nabrat ibsada leni gizeri protocol gabat is being kenna sahib du fante choda atimma da gefado wallahi maki da bidden ba te fifat maki bidden ba no asaban kasin gen ani wasi gorsu Hamza ega takakabdi bakka gifa no ya da kinna chuba wala ya yare kinne chega ba miki jafe inni sin captain yare wanja la to ko kamiti kadi gadita captain yare jaalala tokko ati nama tokko argachuuf jechuun muswaatinnati tokko kafalu qabde gaafas mi'a jaalallitu yu saahiba nulle bar wanna nu godar tabar yo diste wallahi yo diste bada naki sana galate riyo ne jira male asitti captain marasan mal jira saahibi ke sabab ke rawu damne capital at mal jira ita borsa ke ni sini jira wan jirun jiru san tinda kono akkan koda be caccabsi mana kessa kai video warabi koda caccabsi ka jiratu ndo wallahi las burchuko shamba hivi birito ko to kombita burchuko ki jansi bakka to ko chash ko sani wallahi video waraba bakka jiratu ndo nyen burchuko jarate jabi jafar beekamti is kana argata mana kefat no jafar wasi jira ma kes ba daga tisisin Ake badu beekamtiinis kanaan argatama bora gaafa beekamtiin jechuun kan takate geemii kee taphatu saahiba yoo kana dhiifte atillee dagatamte akkasitti ani maakii jala jira akka ati tuni nama biraatiin jenne viidiyoo illee waraabee gadhiiseeraan maakii tana jechuu sii galaami maakiin ati jaalatte tana sitti mee ture dubartii oromoo bareedaa carraa kennii siin jedhee ture bukoo wayiiti ati garuu baga argite ani lamuu jechuu waan maakiitiin haasaan qabnu waan maraayyuu hasaaba jijjiireera sii galaami amma achi waan maakiitiin haasaan qabnu chaw cheelsii waliin ba'e waan maakiitiin look what you look like man argite what you look like guy hay maaki hay jaalaki waggaa jaha mudisi kawateen filteri nufte mudisi kawate tan orjaalli sikiro no hadda ma fakka baate daran isin bare no fi iste kan sargi ma olan jalan sahabi ada sargi tu jiran sahabu kome nars sinigale kana ars nama isi dawa jalu nars ruwa sinittima era nagara awam bra isi tare sondan nama zala isi dawa jalu warri acagasa warri wali dare ya qabdan
Maqaa maakii namni badaa tokko asii kaasee kan waajjira jiraate biloogodha. Oma takka hin barbaachisu biloogii bichaa godha. Isinii galee akkas jedhiini akkana jedhiini akkas haa taatu akkanaa taatu maalidha yoo sii ta'e taa ilaali yoo siin ta'e. Ibsama afaan qalli kan deeggaru namni sana footoo kaasee na erge. Makii kam guyyaa akkana silaasii dhufanii mana dhiistee fiidee baatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammaa komfortabilii misaa garee. Maal qaba gooyoo bar filtara malee meekaappii mi namni akkamiin meekaappii maallaqa akkanatti bara. Wanno agartee mana barumsatu ijoolleen daftara akka agarte bootiya. Akka agarte qalama maaliif dibdee maal akkas godha nama akkasii bakka ofirratti taphatti rootee fakkaatti. Waan ofii maakii bakka sargitti shaakii ibsi shaagaafii gaafadha. Ibsi ana aarsaa jirta dhugaa rabbii. Amma geerii kana nama fakkaatu kana namni dadhabaan geerii taphatee kana gaafadhu. Muraan isheetu ta'e isni chaalenjii guddaa dhagaame. Isni chaalenjii guddaa. Natti dhagaame. Nama fakkaatu akkamiin naan jette meekaappiin ani maallaqaan baasii dibatee ture. Deebi dhiifa mana gaafadhu. Ammallee nama fakkaattu wallaahi lazima kanatti. Naan jayini namni naan jisu jiraatan naan jayini hin baadhu gaa rabbii. Uumaa kanoo aannaan dhigisee dhugaanu. Keessaan namaan jedhamu miidiyaadhaan namaan jechuudhaaf hin sardamina yoo wannu. Isin miidiyaarra qabattanii dhuftan waan Jira waan nu ta'e dhiisaa kanaas maal nu ka isinii ta'e hunda obsaan jirru. maal godhannee beekna nuti waan akka godhannu jiru ammoo. Nuti isin Wal gargaara gamoo wantani itti guutumaa daddarree wantani itti guutaanii. No, waan ofii koo maakii filtara yoo ta'e jijjiirradhaa please. Jaalfatii filtara maaliif mootii hin jirtu wallaahi ati. Sadi guuti biroo kiyya. Taa'ee barnaa shuma. Maakii taa'amtaa godhaa jedhin haamoo yennoon gara na gubataa jira yookaan wallaa jira. Sadi taa'ee tokko tokko yoo taa'ee takka yoo sun kuusanii. Warra mana keetiitiin taa'am godhaa jedhin kuma beekadha na kuma jaha taa'am godhaa jedhin. Sammuu kiyya bira darbee qalbii kubbisatti. Makii. Jechaa asinan jette qaama utuu beeka deemaa jira dhaan. Jechaa asinan jette. Taa'am godhaa isin. Warri mana kiyyaa taa'am godhaa. Kuma nama haadhaan nu taa'am godhaa sirriitti. Boodarra jirraa bara sirriitti taa'am godhaa. Taa'am godhaa maakii hin teettee oduu haa oduu isitu faamilii isii waliin oduudha. Taa'am godhaa kuma nama haadhaan nu. Rabbiin nama fokkisiisin. Beesi jaalladha hizbii kanarra jeen kan saalfatin isin deebii naa deebisuudhaan maa saalfatti. Afaan Oromoo takka haasuna baabaa kee. Ayyee keessaan qunnamuu mokkortee waan kana keessaa yoo siin jaansiif taa'amu. Ani gaafii kan nama kanarra gaafadhee misaa ol been jaadha jedhee hizbii kana siin jaal. Ana miidhama moo jedhan miidhama saab. Ana miidhamaa mi. Bar ana miidhama na qaanfata. Ana bar xiqqaata bar saabu mucaa kun jaalatee bar asirra itti himte minaa min jaamaar. Ansanni qeebalas. Bro, sani jarri hin cinqamin. Just dhufanii si jaalannu deemi haa jaalatu. Of yaa'ee ati samma akkuma ati don't be selfish gaafii michiyoo sanii si gaafadha amma michiyoon san jaalatteetiin maraattee jirti baadawwee. Deemsaa atattamaa barbaaddi michiyoon tuni biyya namaa keessa jirtiin daladalaadha. Ati dhiira si galee ati nin jaaladha yoo dhiira irraa bareedu. Garuu dubartiin dhiira nin jaaladha jettee suuraa maxxansitee booyuu you know it is so sad. Mee michiyoo sanii dargaan ati qabdu maali? Mijaara boona. Sina mana dhaffee. Si jaaladha jaala kanatti minaan hin jennu dhuftee keessaa illee dubbis akkanam tokko haalli illee hin jennu. Jesti
Normal as marabbaati. Maybe bakka hedduu si dubbisuu maltiyaatiitu maybe like fuulan kanneen yookaan Jira wallahi nan dubbisne osoo dubbiste seeraan ittim. Sigalee maal jettaa osoo si dubbiste bakka ammatti osoo si dubbiste maal jettaa? ammatti maakii jaaladha. Uma takka godhuu hin danda'u dhiifama naa godhii. Rabbiin nama akka keetitti si jaalatu si haa hiruu. Je'eenii garaa gabaabaa isillee isaan kun deebisaaf ture. Ammallee yoo dhageessisiin kootu sitti hima. Ila maakii jaaladhaan. Qashtii tiyya kootu. Namni akka keetii rabbishaa zaasii gaabii gabaabaa deebisee fi biraa deema. Sigalee miisaa. So easy busy maaf cinqan jedhaaran maanallee cinqan jedhaar saayiba. Jaalalli si meeyaate akkam si godha? Dhuguma jaalatte.